Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya maatiin chaayinaalii mubeeshaa jalatti argamtanu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatan anillee nagaa kooti. Egaan obboleewwan keenya suuraa kana beektu dhimma suuraa kana irratti waan tokko dubbachuun barbaada. Obboleewwan koo warreen maatii chaayinaalii kootiin taane subscribe gochuudhaan like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Waan nu balleessin immoo asuma jalatti komentii gadi qabaadhaan jechuudha. Warri messenjera koo qabdan messenjeraan whatsaappiidhaan komentiidhaan bifa safuu eeggateen kanarraa dalagadhaa kanarraa hin dalagatinaa jedhaatiin gorsaa isiniin jenna. Egaan obboleewwan keenya dhimma suuraa Dr. Asladdiin Muhammad kanarratti waan tokko dubbachuun barbaada. Olfiniif dhugaan bulee mul'ataa jedhani. Ni yaadattu yoo ta'e waggaa darbe keessaa waa'ee suuraa kanaa dhiifama naa godhaa akka biraatti dubbannee turre. Dubbiin iccitii suuraan kun qabu garuu akka biraati. Dr. Asliin akkuma nama wayii biyya faranjiitii jana ture. Dhugaan jiru kanaaf seenaan jirus kanuma. Biyya biraatii utuu inni jana jiru akka carraa ta'ee nama wayitiin wal harkatti qabanii intaloon sun silaa kan Kaayiroo dhufuu qabdu gara Keeniyaatti maltee Keeniyaarraa gurbaa jana turte sana gara biyya Ameerikaatti baafattee Dr. Asliin kasaaran jechuudha. Erga kasaaraniin booda Awustiraaliyaarraa jana ture ammas Dr. Asliin jechuudha ergan tanaa. Xiiqiya ta'uu jaalala ta'uu hin beeku. Garuu Awustiraaliyaa jana ture Aslii wajjin hin turre yeroo sana jechuudha. Sana booddee Dr. Asliin erga jana ka'ee intaloodhaan wal fixatanii lakkaa intaloonii nama abbaa manaa qabdudha. Garuu doktora keenya gowwoomsaa turte nuun barre. Sana booda ajaallattuu itti taphattuu hin beeknu. Dr. Asliin akkuma namaa hiriyaa koo waan ta'eef kottuu boolee deemnaa naan jedhee naa bilbile. Sana booddee maaltu jira doktoriin jedheen. Intala tokko akkas Awustiraaliyaarraa jana ture. Dhufaa jirti waan ta'eef yoo dhuguma dhuftee dhannee finnee dhufnaa naan jedhe. Akkamitti amante hin jedheen Awustiraaliyaarraa akkamitti kaatee dhufti akkamitti amante intaloo kana hin beektamoo hin beektu. Maali dubbichi jedheen adda baafadhe. Maasii dhibee jedhe amala isaa namoonni hedduun hin beeku. Callisii ka'ii naan jedhe. Tole jedheen hiriyaa kootii waliin boolee dhanne. Erga boolee dhanneen booda kan beellamame guyyichi guyyaa kamisaati bara 2020 ji'a jaaffaa jechuudha. Ji'a jaaffaa bara 2020ti wantichi kun. Guyyichi guyyaa kamisaati. Halkan sa'aatii 7 akkasiin dhuftu natti himee halkan irraa sa'aatii 5 akka biyya keenyaatti jechuudha. Halkan irraa sa'aatii 5 salaata ishaa booda jechuudha. Dhannee achi dhaabanne maaliif sa'aatii 2 achi keessa deddeemaa suuraa ka'aa eegnee sa'aatii 7 irratti yeroo siin dhuftu sharp 7 irratti bareedattee simanna jennee dhanne. Sana booda akkuma abaaboo kana argaa jirtan kana Dr. Asliin as goranii achi goranii suuraa ka'uu laayiviyyuu waraabuuf turre rabbi mannoo hambisee laayiviyyuu waraaba jennaan hin sardaminaan jedhe garuu gaafa sana. Sana booda sa'aatiin 6 walakkaa 6 daqiiqaa 35 6 daqiiqaa 45 6 daqiiqaa 50 sa'aatiin 7 dhufe. Hellaalla wamaa waardiyyoonni poolisoonni achirra jiranu maali sa'aatii 2 ol asirratti turtaniitu maal asii godhaa jirtu jennaan namatu dhufaa jira Awustiraaliyaarraa haadha manaa isaatu dhufaa jirti waan ta'eef simachuudhaaf dhaabataa jirraa jennee deebifneef. Haa ta'u malee dubbiin dugda gale waan nuyi yaaduntu dhalate. Dr. Asliin abaaboon harkatti goggogee jiru barri harka mirgaarra dhaabatanii ani immoo gara harka bitaa dhaabadhee akka carraa ta'ee maqaasii dubbachuudhaaf eeyyama naan kennine waan ta'eef doktorri keenya hin dubbadhu. Namoota qophaa dhufanu shaanxaa harkifatanii biyya faranjiirraa dhufte fakkaatu hunda dabarsine gaafataa turre.
Otuu gaafataa jirru akka carraa ta'ee intaloon tokko lammiisii Itoophiyaa kan hin taane Ingiliffa dubbattu dhuftee gadi natti baate. Hoo jettee na dubbifte. Harkatti kenneen dubbisee si'iin jedheen kan nu simachuu dhufne si'ii jennaan. Soorii jette Ingiliffa haasoftee sana booda poolisoonni dhufanii maali na taasofsiistu jedhanii na gaafatan. Lakki nama eegaa jirra siniin jenneerraa nama sanan se'ee jennaan. Nama hin beenne eegaa jirtaa naan jedhanii dubbinatti barbaaduu eegalani. Lakki akkasii miti jennaan ija keenya keessa jirtu isin laallaa. Nama simachuuf waa biraatiif dhuftanii keessan haga xumuraatti isinii wajjin jirra jedhanii ijji poolisoota hundaa nurra bu'e. Sa'aatiin sokkee sa'aatii 7:00 ga'e. Doktor wanni kun feekiidha. Silumayyuu feekiidha sitti miiraa. Kanaaf kottu utuu nam tokkotti himin baga namayyuu dabalanneen dhufin si keessatti haafuu ana keessatti haafuu hin gallaan jedheen. Doktorri keenya haala nama gaddisiisuun as goree achi goree suuraa kaa'olee waa tokko gochuu hin dandeenye. Intaloon abaaboo nu baachiftee bilbila sii kan Awustiraaliyaa san cufattee hin bilbilla cufaa jedhaa. Gallee akka rabne doktorri keenya gara laafessi intala namaa achi kaasee anaa jettee dhufte yookiin as keessatti haftee jirti waraqaa sii hidhannaan waraqaa sii rakkoo qaba kanaaf kana keessatti haftee jirti malee nan gowwoomsine waggaa tokko ol hin janajjane naan jedhee gadi ba'uu didee. Otoo akkas jennu sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 9:00 azaaniin subii ba'uuf ka'ee jarri deemaa nuun jedhanii nu dirqisiisanus doktorri ammas boolee keessaa gadi baanee akka bakkee dhaabannu bakka konkolaataan itti qabatamu hedduu jira. As dhannaa achi dhannaa boleettiin keenya akkasitti bilbila sii salaata subiin boodee sa'aatii 10 waan akkasii irratti ayitiin banatte. Sana booddee akka carraa bilbilaa turree bilbilli siin seenee sana booddee doktorri bilbilanii haloo jennaan wanti nu mudate waa biraati. Kan ergasii haloo jettu amma bilbila sii kan kaase abbaa manaasiiti. Haloo jennaan eenyunni miirri isiin jedhee gaafate doktorri miira aariitiin. Eenyu ati kan haadha ilmoo kootii gaafattu jaartii kiyya kan gaafattu atumti eenyunni jedhee walitti deddeebisanii dhugaa jettaa jedhee doktorri. Haadha manaa keetii achitti hidhadhu nurraa. Kairoon dhufaa jira naan jettee erga sa'aatii 7 asirra dhaabataa bullee nus gara mana keenyaa deemnaa haadha manaa keetii narraa eeggadhu jedhee bilbila isaa cufatee kolfaa bashannanaa kan sila intala simachuu dhannee anaaf doktor suuraa achitti kaanee wal simannee manatti galleen isiniin jedhaa. Iccitiin kun anis waan doktoritti dhaga'ameef baasuun barbaanne amma immoo suuraa sana baasanii maxxansanii na yaadachiisan waan ta'eef akkasitti akkas ta'anii shamarran keenya doktor Asliitti garaa hin jabaatinaa. Seenaa kanatti hin bohaartus barumsa irraa argattu jedheen abdii qabaa. Galatoomaa ulfaadhaa warreen maatii keenya taatan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan gara peejii adda addaatti feesbuukiitti asirraa nu jalaan baasinaa. Asumatti laayikiif yaada keessan asumatti nu barreessaa isiniin jennaa. Galatoomaa ulfaadhaa seenaa baay'eetu jira. Qabannee isinii dhiyaannaa. An obboleessa keessan Mubaarik.